بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إن شاء الله كن برنامج كينيا كتاب تجويد المصور الرجرة. ما تدري كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني أكاتا بين إتي أرقمتو. meeshaa dubbii ilma namaa humna dubbii ilma namaa keessatti qubeen akkaataatti argamtu isa jedhu jechuudha. Qubeen haala kamiin argamuu dandeessi isa jennu edaa irraa tuqne turre. Tokkoffaa irratti eda kan dubbanne qubeen sukuunaa humna dubbii keenyaa waliin dhahuudhaan argamti jenna. Ab fakkeenya yoo fudhanne at makhraja isaa sana waliin dhahuudhaan yedduu lamaanii argamti. Lammaffaa irratti qubeen harakaa qabdu yedduu humna dubbii lameenii adda fagaatuudhaan fakkeenyaaf baa yoo fudhanne hidhii keenya lamaan adda fageessuudhaan adda banuudhaan argamaa jenna. Sadaffaa irratti immoo xuruuful maddii walliin qubeelee maddiitii fi harfiilee maddiitii fi harfiiliin jara kana. Xuruuful maddi walliin qubeelee maddiitii fi qubeeliin jara lameen. Jarri kunoo takhruju ni baati qubeen maddiitii fi liin bihtizaazil awtaar sossohinsa wiirtuu as-sawtiyyati sagaleedha. Bihtizaazii sosso'insa al-awtaar as-sawtiyyati wiirtuu sagaleedha sossoosuudhaan baati. Fil hanjarati laagaa keessatti laagaa keenya keessatti wiirtuu sagalee sossoosuudhaan baati jechuudha. Wiirtuu sagalee sossoosuudhaan baati qubeen maddiitii fi qubeelli. Wayusaaxibu zaalika wiirtuun sagalee kan laagaa keenya keessa jiru sossoosuudhaan bahuu sanatti ni saahiboomaa infitaaxu lilfami afaan keenya adda banuudhaan. Fil alifi alifa keessatti alifa maddii keessatti yeroo alifa maddii dubbatnu afaan keenya adda banuututti saahibu. Wayakuunu lisaanu arrabni ni taha fi wadci raaxati iddoo haara galfii isaa keessatti akkaataa boqonnaa isaa keessatti taha jechuudha. Yeroo sana dubbannu qubee maddii dubbannu alifa yeroo dubbannu yeroo jennee alifa dubbannu afaan keenya adda bannee qoo fakkeenyaaf haa dubbannu. Qoo alifa maddii dubbatan irraa miti arrabni keenya qat jedheetuma ta'a jechuudha. Haaya fakkeenyaaf alifa maddii yeroo dubbannu suuraa irratti ilaala. Alifa maddii yeroo dubbannu dhaabigaa gaddeebisi suuraa mul'isi bareechi. Alifa maddii yeroo dubbisnu aliful maddiyyaa jedha kunoo suuraa gama afaan fuulduraatti aliful maddiyyaa jedha. Alifa maddii yeroo dubbannu fakkeenyaaf jenna. Yookaan qoo fakkeenyaaf fudhanna. Qoo baa isuma jennu baaboodhaan alifni dhufti miti alifni maddii jechuudha. Yeroo sana keessatti maaltu sosso'a qubee maddiitii miti wiirtuun sagalee keenyaa kokkee keessatti maal taati ni sossooti jechuudha. Gaafa jennu wiirtuu sagalee ka jennu kunoo xiyyaan gama dudduubaatti immoo si agarsiisee jira. Wiirtuu sagalee al-awtaari sawtiyyaa wiirtuu sagalee jechuun isiisaa naa beeksisin jedha. Fakkeenyaaf alifa yeroo dubbisnu wayakuunu lisaanu arrabni ni ta'a fi wadci raaxati iddoo boqonnaa isaan jenne fakkeenya yeroo alifa dubbannu arrabni cal jedheetuma ta'a jechuun sossoo. Eessa sossoo wiirtuu sagalee keenyaatu sosso'aa jechuudha. Qubee maddiitii fi liin yeroo dubbisnu akkaataa sana achi dabarsa. Ayyee amma sadaffaadhuma irratti xuruuful maddii walliin qubeeleen maddiitii fi liinii qubeelee maddii fi liin takhruju ni baati bihtizaazii sosso'insa al-awtaari sawtiyyati wiirtuu sagalee fil hanjarati
laagaa keenya keessatti. Wayusaaxibu zaalika sanatti ni saahibooma انضمام inni hama dabarsine inni hama dabarsine yeroo maaliiti yeroo alifa maddiyyaa dubbannu jechuudha. Yeroo alifa maddiyyaa dubbannu inni kun immoo waawiiti. Dhiigi keenya lama walitti kudhaan. Sallisaan ol fuudhamuudhaa wajjin uruu keenya walitti qabuudhaan baasnaa waawii jechuudha. Ol buti suuraa mul'isa bareechi. Amma yeroo suuraan mul'atu kana keessatti na wajjin jirta. Amma gaa as keessatti waa'ee waawiiti. Ruufa maddiitiif iliin dubbachuu jirraa miti akkaataa isinitti baatu jechuudha. Aliifa yeroo dubbisnu maal jenne? Ruufa maddii keessaa aliifa maddiyyaa yeroo dubbisnu akka amma dubbannetti arrabni keenya akkuma jirutti ta'ee awtaaru sawtii yaa kaa'u wiirtuu sagalee keenyaatu sossootii jenne. Ammoo waawii keessatti hoo waawii keessatti انضمام الشفتين هو هدي كينيا انضمام للشفتين هدي كينيا والتقابو هدي لمان في الواو واوين كيست مع ارتفاع الفورة موجه أقصى اللسان فقون الرباء يرو واوين دبان أما سورة قد دارت يروفو لأن جلت الواو المد واوي مديا جن أو أو يرو جن ورو كينيا كنو فندرتي كاسي جرى جتشو ورو كينيا فندرتي كاسي جرى جتشو amma isa suuraa guddaadhaan agarsiisan ammoo laagaa si agarsiisa. Laagaa yeroo agarsiisnu alawtaari sawtiyya wiirtuu sagalee jechuudha. Wiirtuu sagaleen keenyaa kunoo kan haada lama fakkaattu finyoo lama fakkaattu kun jirti. Isii sanatu sossooti jechuudha. Laagaan akkasana fakkaata. Xiyyaan of duuba deebisee agarsiisa. Ammoo afaan keenya hoo ashafataan hidhii lamaan asnaa'a nutqil waawii yeroo waawiin dubbisnu keessatti fuulduraan yoo ilaalle akka kana jechuudha. Jenne suuraa asii bichuu kan jalqaba irratti boodarra jirtu kan ilaala. Uruu keenya fuulduraan yeroo achi ilaallu akkas ta'a jechuudha. Laagaan keenya hoo akka kana wiirtuun sagaleedhaa akka kanatti sossootee isa silaa waliin maxxanee jirtu adda baati jechuudha. Ayyee achi dabarsi. Amma sanumarra jirra. Ruufa maddii sadeen si dubbachuu deema. Ruufa maddii irraa alifa dubbisne dubbanne akka inni itti bahu. Yeroo alifa maddii dubbisnu akkaataa kamitti akka afaan keenya ta'u. Waawis dubbannee kaane inni amma ammoo yaa'iidha jechuudha. حروف المد واللين تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية سوسهين سويرتو سجليت بات في الحنجرة لاقا كينيا كيست ويصاحب ذلك سنة موني صاحبوما أما كن يايد انخفاض قد كبون انخفاض قد كبمون للفك السفلي أأما كينيا إسا جديدة قد كبو وارتفاع الفؤمنسة والفؤمودان لوسط اللسان ولكان الرب كينيا اليائي يائي كيستي جتشو يائي يرو دبنو كيستي جتشو fakkeenyaaf gaafa jennu a'amni keenya gadi qabamee jira. Ammoo walakkaan arraba keenyaa ol fuudhamee jira. Fakkeenyaaf suuraa guddaa irratti yoo ilaallu taane aliyaa ol maddiyyaa jedha. Aliyaa ilmaddii yaa'ii maddiyyaa. Yaa'ii maddiyyaa fakkeenyaaf jennee agarsiisa. Gaafa jennu a'amni keenya inni gadi qabameera. Walakkaan arraba keenyaa hommoo ol fuudhameera ni agartan kunoo. Foon diimaa suuraa keessa jiru kana walakkaan isaa jedha. Gaafa yaa dubbisnu immoo awtaara sawtiyyaa xiyya dudduubbee deebisee suuraan sun haala saniin sossootee adda banamti jechuu wiirtuun sagaleedha jechuudha. Kana qubeen maddii sadeeni haala kanaatiin baati jechuudha. Haadaa wa sallallahu wa sallam wa baarak alaa Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin.